Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtootaa, maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu. Maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, Yesuus Kiristoosiin akkam yoo nageessanii, Amiin. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa, akka cubbuu keenyaa, akka balleessa keenyaa ilaalee osoo nutti hin eekkameen kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa wajjin ilaaluudhaaf kanan yaade Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 hanga dhumaatitti haasaa inni warroota Yihuudotaa wajjin taasise kaafnee wajjin ilaallaa jechuudha. Mata duree keenyaaf akka nuuf mijatuuf Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti namni na duukaa bu'uu barbaadee duraan dursee of haa ganu. Sagalee kana kan dubbatee Gooftaa keenya Fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosidha. Namni na duukaa bu'uu barbaadu of haa ganu. Sagalee kana keessatti of haa ganu jechi jedhu ni argama. Akkuma bakka biraatti Gooftaan keenya Kiristoos addunyaadhaaf hin bitaminaa, mootii lamaaf hin bitaminaa, akka soogiddaa ta'a jechuudhaan Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti fakkeenya kiristaanonni tokko hordofuu qaban, fakkeenya kiristaanonni tokko irra deemuu qaban, fakkeenyota adda addaa kaasuudhaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisaa ture. Isa kana irratti namni na duukaa bu'uu barbaadee duraan dursee of haa ganu jedha. Sanaan booda fannoo koo baatee ana duukaa haa bu'u jechuudhaan ni dubbata. Kana jechuun maal jechuudha? Namni of haa ganu jechuun ani namaa miti jechuu osoo hin taane jaalala biyya lafaatiif akka hin bitamne, fedhii fooniitiif akka hin bitamne, fedhii fooniitiif bitamee Waaqayyo irraa akka hin fagaanne, foon isaa bichaaf yaadee lubbuu isaa akka hin beelachiifne, lubbuu isaa akka hin awwaallee, lubbuu isaa akka hin ajjeefneef Gooftaan keenya Kiristoos namni na duukaa bu'uu barbaadu biyya lafaaf bitamaa na duukaa bu'uu hin qabu. Ishee samii, ishee addunyaan kun osoo hin uumamin ishee uumamte san dhaaluudhaaf na duukaa bu'uu qabaa jechuudhaan Gooftaan keenya Kiristoos dubbateera. Yaa kiristaanotaa, yeroo baay'ee addunyaa keessa jiru kana keessatti wantoonni baay'een fuuldura keenyatti wantoonni dogongorsiisan hedduun akka jiran hundi keessan iyyuu beektu. Yeroo baay'ee duuti nu walaa fagaatti wannuma addunyaa kana irratti umrii dheeraa jiraannu nutti fakkaate namoonni baay'een hatiinsaan, namoonni baay'een sagaagaluudhaan, namoonni baay'een machaa'uudhaan, namoonni baay'een walirratti ka'uudhaan, sanyiidhaan wal fo'uudhaan wantoonni amma raawwatamaa jiran amantaa Ortodoksii keessattis durarraa jalqabee wantoonni baay'een akka jiran hundi keessan iyyuu beektu. Yaa obboleewwan koo, har'aa anaa fi isiniif dhuguma Kiristoosiin mooticha Qaraaniyoo duukaa buuna yoo ta'e addunyaa irratti wantoota raawwatamurraa bilisa baanee isa duukaa bu'uu qabnaa jechuudha. Isa duukaa yoo hin buune jireenyi keenya boruu maal akka ta'u hundi keessan iyyuu ni beektu. Isa kana irratti Gooftaan keenya Kiristoos gara biyya lafaa dhufee sagalee isaa barsiisee namoota baay'ee abbaa isaa wajjin, ofii isaa wajjin hafuura qulqulluudhaan walitti araarsee ijoollee isaa taasisuudhaaf yeroo biyya lafaa kana irratti deddeebi'aa turetti warroota Fariisota ta'anii fi Saduqoota ta'an gaafii baay'ee Gooftaa keenya Kiristoosti gaasaa akka turan ni beektu. Isaan keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irraa kaafnee yoo dubbifne Ayhuudonni yeroo baay'ee
nuti ijoollee Abrahaamidha ofiin jechaa akka turan. Of tuulummaa isaaniitiin nuti sanyii Abrahaamii. Sanyii Abrahaam waan taaneef nuti sirriidha. Nu bichaadha qulqulluuni. Nu bichaadha eebbifamtoonni jedhanii of tuulummaadhaan deddeebi'aa akka turan sagalee kana keessatti ni dhageenya. Yaa obboleewwan koo, wantoonni amma biyya lafaa kanarratti ta'aa jiran illee mee wal bira qabaatoo ilaalaa ka'a. Adeemsi isaanii sun adeemsi isaan of tuulummaadhaan deddeebi'aa turan nu bichaadha qulqulluun, nu bichaadha sanyii filatamaan, nu bichaadha akkas, nu bichaadha hojii gaarii kan hojjetu, nu bichaadha amantaa kanaaf kan quuqamu, nu bichaadha ka amantaa kanaaf wareegame, nu bichaadha ka amantaa kana ijaaraa ture warroota jedhanii hin dhageenye laata. Mee ilaala kaa Saduqootaa fi warroonni Fariisota ta'an yookiin Yihuudoonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee qoraa kan turan, gariin isaanii nuti seera Musee fudhanneerra, seera Musee eegaa jirra jechaa akka turan. Kanaafidha Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti ani seeraa fi abboommii Musee diiguudhaaf hin dhufne cimsuuf an dhufee jedhe. Of tuulummaa isaanii ilaalee Gooftaan keenya deebii kana deebiseef jechuudha. Asuma Wangeela Yohaannis ammasiniin jedhe kanarratti nuti sanyii Abrahaamidha. Sanyii Abrahaam waan taaneef waan gaarii hojjennaa, nuti qulqullootaa, nuti eebbifamtoota jechaa turani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu osoo ijoollee Abrahaam taatanii, hojii Abrahaam sanii raawwattuu turtanii. Abrahaam nama gaariidha. Abrahaam maatii isaa gatee, biyya lafaa gatee, fedhii dhuunfaa hundarraa bilisa bahee Waaqayyoon duukaa akka bu'e hundi keessan iyyuu beektu. Kanaafidha seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irratti namoonni tokko Waaqayyoon keessummeessanii jiru kan jedhu raajiin Abrahaam mana isaatti Waaqayyoon keessummeesseera. Laalaa kaa kiristaanummaan gochaan kan mul'atudha. Kiristaanummaan afaaniin bichaa kan dubbatamu miti kiristaanotaa. Hojii keenya mee ilaalaa. Meeqa keenya tokkin jireenya kiristaanummaa keessatti deddeebi'aarra. Miidiyaa irratti wantoonni barreessaa jirru, wantoonni tokkummaa kiristaanotaa adda baasu meeqa keenyatu barreessaa jira. Meeqa keenyatu abboota irratti arrabsoo raawwachaa jira. Yaa kiristaanota adda baafnee fedhii dhuunfaa keenyaaf deddeebinee dhuguma mootummaa samii sana argannaa laata? Natti fakkaatu. Isa kana immoo ragaa kan isinii ta'u Yihuudaadha. Yihuudaan filatamee ture. Duuka bu'oota 12 keessaa nama tokko ture. Waggoota 3 walakkaadhaaf Gooftaa keenya Kiristoos miila isaa jala taa'ee sagalee akka dammaa mi'aawu, sagalee akka aannanii, sagalee jireenyatti nama geessu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jalaa barachaa ture. Yihuudaan garuu qarshii waan jaalateef, aangoo waan filateef Gooftaa keenya Kiristoosin dabarsee laate. Gaafa dabarsee laaturraa eegaa boo'ichi gara isaatitti kan dhufe. Yaa kiristaanotaa har'a gara Kiristoositti yoon deebine boruu hundi keenya har'a waan facaafne haammachuun keenya hin oolu jechuudha. Nuti ijoollee eenyu ture? Ijoollee Kiristoosii. Ijoollee Kiristoos yoo ta'an immoo fakkeenya kan nuun ta'ani warroota addunyaa kanarratti jibbiinsa lallaban osoo hin taane isa hanga qaraaniyootitti Kiristoos duukaa bu'an Wangeelaawii Yohaannisiin, qulqulluu Phexrosiin Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uu isaa ragaa bahee hanga wareegamutti meeshaa filatamaa ta'ee wangeela lallabaa kan turedha. Duuka bu'oota 12dha. Duuka bu'oota 12 irratti booda kan itti dabalamee qulqullicha Phaawulosidha. Isaadha fakkeenya kan nu ta'u. Daaqonootaaf immoo qulqullichi Isxifaanos urjii samii jedhamee kan waamame biyya lafaa kanarra jiraachaa samii irratti Gooftaa keenya Kiristoosiin kan argee qulqullicha Isxifaanosidha. Qulqullicha Goorgisiidha. Sagalee Waaqayyoof jecha
raajiiwwan adda addaa raawwatee boodarraa kan wareegame. Isaanidha ka fakkeenya nuu ta'u. Qulqulleettii Arseemadha. Ani misirroo Kiristoosiin jettee kan wareegamte. Har'a nuu fakkeenya kan nuu ta'u eenyudha? Namni nama laalee nama duukaa bu'u abaaramaadha jedhee maal jechuudha? Nama duukaa bu'u kan qabnu sagalee Waaqayyoo inni dubbatuun meeshaa Waaqayyoo nama ta'eedha. Kan duukaa bu'u Kiristoosidha. Kanaaf gooftaan keenya Kiristoos namni na duukaa bu'u barbaadu duraan dursee of haa ganu. Sana booda fannoo koo baatee na duukaa haa bu'u jedhe. Har'a namoonni baay'een tufuuzoo baay'ee waan qabaniif, hordoftoota baay'ee waan qabaniif nu doorsisuu barbaadu. Gaafa nuti lakkii wanti kun sirrii miti, kiristaana adda baasuun sirrii miti gaafa jennu keessan nu doorsisuu barbaadu. Nuti immoo eenyuun sodaachuu qabna. Akkana jedha kitaabni qulqulluun Faarsaa 33 lakkoofsa 7 irratti. Naannawa namoota Waaqayyoon sodaatanii ergamoonni Waaqayyoo naannawa isaanii marsu jedha. Nuti dhugumaan sagalee Waaqayyoo eegne Kiristoos wajjin yoo jiraan, Kiristoosin yoo hordofne, fannoo isaa baannee isa duukaa yoo buunne nama kamiyyuu hin sodaannu kiristaanota. Nuti kiristaanadha. Nuti Ortodoks Tawaahidoodha. Nuti sanyiin keenya sanyii filatamaadha. Kiristoos irraa dhalanne. Sanyiidhaan, gandaan, balbalaan hin qoodamnu jennee afaan guunnee dubbachuu qabna kiristaanota. Abbaan Oob kan jedhamu qulqullichi daa'ima ta'ee Kiristoosiin hin barsiisin gaafa jedhanii warroonni Yihuudootaa ani kiristaanadha jedhe. Ani kiristaanadha. Ijoolleen sadan Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eliin nuti xaa'otii ati nuuf dhaabde kanaaf, footoo ati nuuf dhaabde kanaaf hin sagannu. Nuti ijoollee Waaqayyooti. Waaqni amannu ibidda keessaa nu baasa. Nu baasullee baatu garuu waan kanaaf hin sagannu jedhan. Ilaa obboleewwan koo, sodaan har'aa addunyaa kanarratti warroonni fedhii dhuunfaa isaaniitiif deddeebi'ani, warroonni siyaasaa da'oo godhatanii immoo nu sodaachisuu barbaadan baay'ee isaaniitu jira. Isaaniin nuti maal jennaani? Nuti immoo fannoo Kiristoosiin baannee jirra jennaani. Fannoo Kiristoosiin baannee jirra jennaani. Mootichaan nu fuuldura jira. Biyyi keenya samiidha jennaani. Har'aa fi mana kiraayii keessa jiraanna. Boru garuu gara isaatitti deemna jennaani. Kanaadha sagaleen keenya. Abbaan fe'e Kiristoosiin adda nu baasu yoo barbaade inni baattuu daabiloosidha. Jibbiinsa kan lallabu baattuu daabiloosidha. Garaagarummaa uumuudhaaf kan deemu baattuu daabiloosidha. Kanaaf macaafa fakkeenyaa irratti Waaqayyoon wantoota 7 jibbaa kaniin keessaa tokko cimsee jibbeedha. Innis obboleewwan jidduutti garaagarummaa kan uumuudha jedha. Obboleewwan jidduutti garaagarummaa kan uumu. Ati Amaaradha, ati Oromoodha, ati Guraagedha, ati Tigreedha kan siin jedhu inni kun baattuu daabiloosidha. Dhaga'i baattuu daabiloosidha. Abbaa barbaadde ta'e, aangoo feete qabaadhu, tufuuzoo feete qabaadhu, hordoftoota feete qabaadhu, baattuu daabiloosidha. Waggoota 10dhaaf gaafiin amantaa Ortodoksii keessatti ka'aa ture keessaa inni baay'een isaa amantaa Ortodoksii kan bakka bu'e akka ta'e hundi keessanuyyuu hin beektu. Kanas immoo waggoota 10dhaaf gaafii taasisaa akka turre hundi keessanuyyuu hin yaadattu natti fakkaata. Gaafiin uummata Oromoo, gaafiin kiristaanota Oromoo, gaafiin sabaa fi sab-lammoota biyya kanaa deebii argachuu kan dide keessaa namoonni fedhii dhuunfaa qaban gaafii kana da'oo godhachuudhaan aangoodhaa fi mallaqaa fi fiiguu isaaniitidha.
Kanatu hudhaa nuti ta'e yaa obboleewwan koo. Kana hundi keessan iyyuu beektu. Kanatu hudhaa nuti ta'e akka bakka hin geenye akka galma hin geenye warri fedhii dhuunfaa barbaadan as keessa seenuu isaaniiti. Warroonni siyaasaadhaan guutaman, warroonni keessi isaanii hammeenya qabu, warroonni sanyummaadhaan guutaman nutti makamuun isaanii gaafiin keenya bakka akka hin geenye taasisee jira. Mee isiniif haa kaasu. Gaafiin yeroo baay'ee deddeebi'aa ture keessaa waa'een afaan kooti nan tajaajilama, afaan kooti nan tajaajila kan jedhu Oromiyaa keessaa bal'inaan ka'aa akka ture hundi keessan iyyuu beektu. Adda dureedhaan nus keessatti hirmaachaa turre. Warroonni har'a miidiyaa irratti iyyan kun eessaa akka dhufanii hin beeknuti malee. Kaayyoon keenya inni jalqabaa yeroo jalqabaatiif gaafiin 9 qulqulluu Sinoodosii Itoophiyaatiif akka dhiyaate hundi keessan iyyuu hin beektu natti fakkaata. Isaan keessaa 3 wayiin bichaa isiniif haa kaasu. Inni jalqabaa waa'ee tajaajila afaan Oromiffaatiin tajaajiluu fi tajaajilamuu ture. Inni lammaffaan kitaabni qulqulluun afaan Oromiffaatti nuuf haa hiikamu kan jedhu ture. Inni sadaffaan qiddaaseen kitaabni qiddaasees ta'ee qiddaaseen afaan Oromiffaatiin akka ta'u gaafatamee ture. Gaafiiwwan kuuwwan kanuma keessatti hidhannoo kanaan kan qabanidha. Kolleejjiiwwan afuurawaa wantoonni caasaa mana kiristaanaa keessatti mana kiristaanaa bakka hin buune haa sirreeffamanii tajaajiltoonni baay'een ari'atamaa jiru kan jedhamu. Baay'een isaa qulqulluu Sinoodosiif akka dhiyaate hundi keessan iyyuu beektu. Gaafiin kunis yeroo baay'ee qulqulluu Sinoodosii bira osoo hin gahin koreen gaafii kana calalee dabarsu gaafii kana dhukkaamsaa akka ture ni beekna kana. Ni beekna. Booda garuu qulqulluu Sinoodosii bira ga'ee gaafiiwwan muraasni ishii deebi'us gaafiin kun garuu lafa qabachuu hin dandeenye. Lafa qabachuu kan dhoogge keessaa warroonni fedhii dhuunfaa qaban, warroonni sanyummaadhaan ijaaraman, warroonni falfalaan ijaaraman, warroonni addunyaa kana jaalatan caasaa mana kiristaanaa keessa jiraachuu akka ta'e hundi keessan iyyuu beektu. Kanarraa ka'ee gaafiin keenya waggoota 10 nutti fudhateera. Boodarra garuu manni lubummaa Oromiyaa kan jedhamu kan luba Balaayiin durfamu Hayila Mikaa'elii luba baay'een isaanii as keessatti argamaniin kan hoogganamu Daaqoon Ijaaraa Girmaa jedhamuunis as keessa kan jiru hundeeffamee akka ture hundi keessan iyyuu beektu. Isa kanas yeroon sun yeroo siyaasaa waan ta'eef Hayila Mikaa'eliifis haa ta'u namoota biroodhaaf keessaa wal dubbisaa misajjii barreessaa OCT TVnis akka banamuuf mallaqa walitti funaanaa turree jirra. Kaayyoon keenya tajaajilli afaan Oromiffaa lafa haa qabatu lafe. Kaayyoo biraa nuti hin qabnu. Jibbiinsa sabummaa hin qabnu nuti. Amaara jibbuu, Tigree jibbuu, Guraagee jibbuu hin qabnu nuti. Keessa taree kaayyoon keenya inni guddaan naannoo Amaaraa keessattuu iyyuu wantoonni lama falfala warroonni hojjetan achi keessatti dagaaganii jiru waan ta'eef wangeelaan cabsuu qabna. Amantiin qibaatii fi amantiin tsaggaa jedhamus achi keessa waan jiruuf isa sanillee immoo wangeelaan cabsuu qabna jenneeti ilaalcha keenya guddaadhaan deddeebi'aa turree jechuudha. Boodarra garuu namoonni aangoo barbaadan namoonni baay'een isaanii ilaalcha kana duubatti dhiisanii Hayila Mikaa'eliin siyaasaa warroota warra Jawaariin deeggaru wajjiidhaan kiristaanota arrabsuu uffata mana kiristaanaa uffachuudhaan waltajjii irratti ba'uu jalqabe. Lakkii wanti kun nun baasu gaafii keenya duubatti deebisaa jechaa turre garuu nama nu dhaga'uu dhabne. Qasiis Balaayis
aangosaa argate. Warroonni kuuwwanis naannawa magaalaa Finfinneetti ramadamanii mindaa isaanii nyaachuu jalqabanii. Gaafiin uummata Oromoo iddoo tokko osoo hin ga'iin qilleensa irratti hafe. Yaa obboleewwan koo as keessatti namoonni dhugaadhaan, ijoolleen dhugaadhaan gaafiin uummataa gaafii sirriidha jedhan har'as ta'ee borus gaafiin isaanii gaafii dhugaa akka ta'e waan amananiif homaan dubbanne cim jechuu filataman. Nus iddoo jirutti yuunivarsiitota jiru keessatti ijoolleewwan adda addaa kakaasuudhaan ilaalcha kana itti himuudhaan ilaalchi keenya ilaalcha jibbiinsatii miti jechuudhaan osoo sodaa tokko hin qabaatiin namoonni gariin immoo maqaa isaanii dhoffataniiyyuu Facebook irratti waan gadhee yoo barreessan nuti garuu gaafiin keenya sirriin gaafii mana kiristaanatii ergama mana kiristaanatii ergama mana kiristaanaa kana immoo bakkaan geenya jennee hundi keenya sagalee isa dhugaa ta'e gaafii isa dhugaa ta'e dubbachaa turre. Kunoo har'a eegumsa Waaqayyootiin namoonni baay'een nu sodaachisanis nu dorsisanis har'a geenye jirra. Osoo kanaan jirru osoo ammas gaafiin keenya karaa sirrii ta'een karaa seera mana kiristaanaa eeggateen karaa naamusa mana kiristaanaa kabajeedhaan haa deemu jennuu tasa oduu tokko dhageenye. Oduun sunis maalidhaa? Abbaa keenya Abuna Saariyoosiin kan durfamuudhaan Phaaphaasonni yookiin Episkoophosonni 25 muudaman kan jedhu dhageenye. Isaas kallattii lama keessatti nuti ta'e nuti quban qabnu wanta mari'atames hin beennu abboonni kun eessaa filataman kan jennus hin beennu seerri mana kiristaanaa inni sirriin maal akka ta'e hundi keenya iyyuu beeknaa. Amma garamitti haa korru maal haa goonu? Gaafa isaan murmina gaafa ta'e gaafiin uummata Oromoo deebiin argatu. Uummanni Oromoo ofii isaatti iyyuu wal hireeti waan biraa keessa seenna. Manni kiristaanaa rakkoo keessa jirturraa rakkoon taane keessa seenti. Amma wanti gochuu qabnu abboota kaniin jajjabeessaa gorsaa abboonni kun gara caasaa tokkotti akka dhufan Sinodoosiin osoo addaan hin bahin garasitti akka dhufanii barreessaa dubbachaa turre jechuudha. Waltajjii baay'ee irratti dubbachaas turree jira. Ijoollee baay'eedhaan bilbilaanis wajjin haasa'aa turree jirra. Dongora uumame kanaan garuu gaafiin uummata Oromoo deebii argatee jira jedheetoo haan hin amanu. Lubbuun baay'een itti darbeera. Manni kiristaanaa balballisee cabdee seennameera. Qabeenyi mana kiristaanaa saamamee jira. Kiristaanonni baay'een imimmaa isaanii dhangalaasanii jiru. Garuu ammas nuti garaagarummaan akka hin uumamneef waan hin taane keessa akka hin seenneef tokkummaan keenya akka cimuuf jennee obsinee wal gorfachaatuma haa deemnu jechaa itti fufneerra. Waaqayyo haa galatoomu. Qulqulluun Sinodoosii gara tokkotti dhufuudhaan yaada mari'achuudhaan koreen tokko hundeeffamuudhaan abboonni 7 akka muudaman taasisanii jiru. Isa kanallee gammachuudhaan fudhanna nuti. Maalidhaaf yoo jedhame har'a nama al tokkotti abboonni 7 muudaman jechuun kun waan guddaadha. Abboonni kuuwwan immoo itti aansuudhaan waggaa waggaadhaan nuu muudamu jennee abdii waan qabnuuf jechuudha. Keessattuu iyyuu ammas abboonni muudamuun gahaa miti. Inni guddaan kolleejjiiwwan afuurawaa kitaabni qulqulluunis saffisaan akka hiikamu tajaajiltoonni dhugaa ta'an tajaajiltoota siyaasatti yookiin fedhii dhuunfaadhaan warroonni durii mana kiristaanaa saamanii makiinaa bitatanii jiru mana ijaarratanii jiru anillee akkasiin godha jedhanii warroonni har'a magaalaa Shaggariitti wal gahanii jiranii hattootadha jechuudha. Hattootadha. Yoo barbaadame maqaa isaanii tokko tokkoon kaasuu dandeenya. Isaan kuniin gaafii uummata Oromootitti warra hudhaa ta'anidha. Warra hudhaa ta'anidha. Kana kiristaanota hordofuu qabna. Beekuu qabna. Yeroo baay'ee gaafii uummata Oromootiin karaa siyaasaatiin isaa ta'u karaa amantaatiin gaafiin uummata Oromoo akka hin milkoomne kan taasisan keessaa warra fedhii dhuunfatii fi aangoodhaaf fiigudha. Warra shamarranii Arabaatirraa
qarshii funaannachaa konkolaataa bitatanidha. Warra of tuulummaadhaan deddeebi'anidha. Warra sagalee isaanii soogidda fakkeessanii damma fakkeessanii keessi isaanii garuu summaawaa ta'edha. Meesajii isaan barreessan irraa poostii isaan godhan irraa argachira. Akkamitti namni abboota arrabsa? Ana naa arrabsan malee ani abboota hin arrabsu. Abboota miti nama kamiyyuu hin arrabsu. Of xureessuun barbaadu ani. Of xureessuun barbaadu. Namni of xureessuu barbaadu xurii of keessaa baasa jechuudha. Kiristaanota. Ani tokkummaan barbaada. Keessattuu ijoolleen Arsii keessa jirtan waggoota baay'eedhaaf dhiibbaan maalii akka gaggeeffamaa akka ture, kiristaanonni meeqa ajjeefamaa akka turan, kiristaanonni meeqa wareegamaa akka turan ni beekna hundi keessaniyyuu. Har'akaa warroonni OMN miidiyaa minamina jedhaman amantii biraa keessa kan jiran amantaa ortodoksii kan bakka hin buune tokkummaa kiristaanotaa kana balleessuudhaaf halkaniif guyyaa hojjechaa akka jiran hundi keessaniyyuu beektu. Dhuguma amantaa ortodoksiitiif jedhaniiti laata. Dhuguma nu kiristaanotaa fi quuqamaniiti laata. Meeti kaayoon isaanii kaayoo biraatidha. Boruun nyaatamta. Boruun nyaatamta. Laal boruun nyaatamta. Boruun gaabbita. Boru obboleessa kee har'a si cinaa jiru nyaacha jibba obbiraa ari'aa boru immoo situ wareegama. Na dhagahi boru situ wareegama. Ani ilaalamu Oromiyaa keessa hin jiru ani. Naannoo biraa keessa hin jiraadha. Boru situ wareegama. Boru boochee wanta har'a siin jedhu kana yoo dhaga'uu didde boru boochee deebii argachuu hin dandeessu. Kiristoos biraallee deebii argachuu hin dandeessu. Biyya lafaatirraallee deebii argachuu hin dandeessu. Kana hubadhu. Kana yoo siin jedhu mirga kee dhiisi siin jechuu miti. Mirga kee gati. Mirga Waaqayyo siif kenne dhiisi. Mirga Waaqayyo siif kenne duubatti deebisi jechuu kooti miti. Gaafiin keenya garuu gaafii karaa sirriidhaan ta'uu qaba. Malaammaltummaa jibbineerra. Eeyyee malaammaltummaa raawwachuu hin qabnu kaa. Falfala jibbineerra. Falfala raawwachuu hin qabnu kaa. Sanyummaa jibbineerra. Sanyummaa raawwachuu hin qabnu kaa. Siyaasaa jibbineerra. Siyaasaa mana kiristaanaa keessaa bahuu qaba kaa. Baandiraa jibbineerra. Baandiraa biraa seensisuu hin qabnu kaa. Gandaa wal fo'uu jibbineerra. Ammas gandaan wal fo'uu hin raawwannu kaa. Kana yoo raawwanne immoo gaafiin keenya jalqabaayyuu dogongoraa jechuudha. Dogongoraa jechuudha. Kanaadha. Gaafiin keenya gaafiin sirriin Oromiyaa keessa sanuu sabaaf sabalammiin baay'eetu jira. Sabaaf sabalammii kanallee gammachiisuu qabna malee gaddisiisuu hin qabnu gaafiin keenya. Nuti ijoollee Kiristoosidha gaafa jenne. Ijoollee Kiristoosidha gaafa jenne dhaloota namaa hundaafuu yaaduu qabna. Ganaadha. Hanga handaara lafaatitti deemaa jedhe Kiristoos Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti hanga handaara biyya lafaatti deemaa jedhe. Qulqulluun Phaawulos biyyoota akka Efesoon, Galaatiyaa, Xiimotewos, Qorontos, Filiphos keessa deemee kan barsiisaa ture biyya isaa yookiin sanyii isaa ta'aniiti miti. Wangeelli sanyiidhaan hin daanga'u haa. Wangeelli daangaa hin qabu haa. Har'a abboota akka qulqulluu Yaareediin jaalachaa akkamitti Amaara jibbita haa. Akka qulqulluu Atinaatiyoosiin, qulqulluu Qeerloosiin jaalachaa saba koo bichaa jettare. Eenyullee jaalateetii miti saba irraa kan dhalate. Nuti sanyii hin banne irraa dhalanne. Hiddi keenya hidda hin banneedha. Nuti ijoollee Abrahaam, ijoollee Isaaq, ijoollee Yaaqoob wanti jennuuf ijoollee waadaan isaanii seennameedha. Kiristaanotaa kamiyyuu ta'a karaa wangeelatiin wangeela faallaa wangeelaa warra deemu wajjin hariiroo hin qaban. Hariiroo hin qaban. Mana kiristaanaa keessattis kan tajaajilu qarshiidhaaf illee miti. Qarshiidhaafis tajaajileen beeku. Raawwadheen beeku. Boru samii Kiristoos irraa gatii argachuufan tajaajilan. Gariin keessan iddoon sinii tolee
waltajjii bareedaa irratti uffata dheeraa uffattanii sagalee guddaadhaan montaarboodhaan lallabuu barbaaddu. Kun tajaajilaa miti. Warroonni gariin qarshiidhaan iddoo tokko deemuudhaaf mallaqa isinii sassaabame maal jibbaa turre durallee. Warroota kaawwanis wanti jibbaa turreef, wanti mormaa turreef adeemsi keessan adeemsa wangeelatiin alaadha jechaa turre. Adeemsi wangeelaa kanaa miti. Adeemsi wangeelaa of gadi qabuudha. Adeemsi wangeelaa of gad deebisanii Kiristoosiin tajaajilanii Kiristoos irraa gatii argachuudha. Dhaga'i. Kan fayyuu barbaadde dhaga'i. Kuma ummanni Oromoo yeroo mammaaku yaa soogiddaa ofii jettu mi'aayi anaa jettu dhagaa ta'i. Kama jedhame san jechuudha. Lubbuu kee baraari. Miiraan hin deddeebi'in. Kiristoosiin duukaa kan buutu sagalee isaa dhaga'i duukaa bu'i. Nama duukaa hin bu'in warroota siyaasaadhaan guutaman, warroota mana haraqee oolan, warroota mana falfalaa oolan, warroota mana siyaasaa oduu siyaasaa odeessa wajjin hin oolin. Ati ilma Kiristoosidha. Ati Kiristoosidhaan muudamteerta. Ati mooticha Kiristoos waaqessita. Isa duukaa bu'i kaa. Ana duukaa bu'i isin jedheera ka Kiristoos. Namni na duukaa bu'u barbaadu fannoo koo baatee na duukaa haa bu'u jedheera kaa. Isa duukaa bu'i kaa. Isa duukaa yoo buuteedha. Ati ilma Kiristoos kan jedhamtu. Ijoollee Kiristoos kan jedhamtu. Ijoollee Waaqayyoo kan jedhamtu. Mallattoon kee isaadha. Haasofni kee, deemsi kee ilaa duuka bu'oonni yeroo jalqabaatiif Anxookiyaa biyya jedhamtutti maqaa kiristaanummaa kan argatani. Maqaa kiristaanummaa kan argatan kan taasise maalidha kiristaanota jettanii gaafa of gaafattan adeemsa isaaniitiidha. Kanaafidha gooftaan keenya Kiristoos fakkeenyota kaasee barsiisaa ture keessaa waa'ee ifa gaara irraa ta'aa jedhe. Ifa gaara irraa ta'aa. Ifti gaara irraa, magaalaan gaara irraa namoota baay'eetu argaa. Namoota baay'eedhaaf ifa kenna. Namoonni dukkana keessa jiranii isaan argu. Kanaaf kanaan fakkeense gooftaan keenya Kiristoos. Har'a nuti kiristaanummaan keenya akkami laata? Warroota kaawwan irraa adda baanee jirraa laata? Mee maaltu warroota kaawwan irraa adda nu baase ree? Haasaa keenya moo? Wajjii keenya moo? Adeemsa keenya moo? Mee of gaafattanii beektu laata? Warroota hin amanne irraa, warroota azaaba jedhaman irraa maalidhaan adda baane? Boru kanaanii Kiristoosin sobuu barbaannaa laata? Hin danda'amu. Hin danda'amu. Kanaaf kiristaanota akka warra Fariisotaa akka hin taane. Akka warra Fariisotaa fayyineerraa akkas taaneerraa jechuudhaan warroota deddeebi'an akka hin taane. Nuti ijoollee Kiristoosidha. Nuti ijoollee mootichaadha. Ijoolleen mootichaa immoo waa yaaddee fuulduratti deemti. Fuulduratti fiigdee waan ta'eef kiristaanota gorsa koo kana keessatti ilaalchi koo abbaan fi haa ramadamu. Qulqulluun Sinodoosiin waan dabarse fudhachuun dirqamaadha. Qulqulluun Sinodoosiin fudhannee sanaan booda immoo gaafii keenya kaasuun ni danda'ama. Caasaa keenya cimsuun ni danda'ama. Keessattuu waldaalee akka waldaa qulqullootaa haa ta'u, waldaa duuka bu'ootaa haa ta'u, waldaa daandii abbootaa haa ta'u, hunda isaanii wajjin marii taasisaa walitti dhiyaachaa deemuu qabna malee ati Gojjameedha, ati Nafxanyaadha, ati Ekaleedha. Kuni afaan keenya keessaa ba'uu hin qabu. Afaan keenya keessaa ba'uu hin qabu. Kana kan raawwatan warroota manni isaanii mana daabiloos ta'edha. Warroota bultoo daabiloos ta'anidha. Isin mana qulqullummaa akka taatan hin beektanii jedhe qulqullichi Phaawulos. Eeyyeen nuti mana qulqullummaa Waaqayyooti. Waaqayyoon hordofne, Waaqayyoon amanne. Kanaaf warroota adeemsa mana kiristaanaatiin ala nu kan beeknu Sinodoosii tokkichaadha. Sinodoosii moofaa jettanii oduu gadhee warroonni ooftanii hin beeknu nuti.
oduu keessan achumatti deebisaa. Qulqulluun Sinodoosii tokko qabna nuti. Tokko qabna. Isaan ajajamnaa, isaan abboomamnaa, gaafii keenyallee immoo yeroo yerootti ni gaafannaa. Gaafiin uummata keenyaa bakka akka nu gahu kadhannaa Waaqayyo wajjin itti cimnaa jechuudha. Kana kaayoon keenya kana waan ta'eef hundi keessaniyyuu kiristaanonni hubattanii jireenya kiristaanummaatiin deddeebitanii kadhannaa taasisaa, sooma, subaayii galaa, abboota amma nuuf muudaman kana torba ta'anii jiru. Kan duraanii wajjin walitti dabalamanii abboota baay'ee arganneerra. Isaa wajjinis amma irra caalatti Phaaphaasonni muuduudhaaf aangoo kennuudhaaf malee tajaajilli guddaan kan jiru barattoota sanbataa biraadha. Barattoota sanbataa. Amma barattoota sanbataa cimsuu dhabame malee odoo barattoonni sanbataa cimanii iddoo jiranitti mana kiristaanaa baadiyyaa hunda keessatti barattoonni sanbataa odoo sirriitti cimanii warroonni yeeyyiiwwan mallaqaan fiigan kuniin iddoo dhabu jechuudha. Barattootuma sanbataa keessaa ijoollee cimsanii baasuu, ijoollee leenjisuu, hojiidhaaf tokko yoo deeme isa biraa bakka buusuu, namoota mana kiristaanatirraa mindaan fudha jedhu osoo hin taane mana kiristaanaa bilisaanan tajaajila kan jedhu oomishuu qabna. Inni biraa caasaan mana kiristaanaa mallaqni hundi isaatuyyuu siistama keessa seenuu akka qabu. Namni kamiyyuu manni kiristaanaa luba kan jedhame wangeela nama barsiisu, daaqonii kan jedhame wangeela nama barsiisu, nama faarfatu, nama gorsu, nama naamusa kiristaanummaa qabu ta'uu qaba malee isa maqaa daaqoniitiin sagaagalu, maqaa daaqoniitiin sirbu, maqaa daaqoniitiin ijoollee shamarran biyya alaatirraa mallaqa saamuun barbaannu nuti. Hin barbaannu. Daaqonii waan dubbatuyyuu madaaleen dubbanne. Daaqonii fedhii dhuunfaadhaaf fiigu, mallaqa argachuudhaaf fiigu. Namoota kana dura mana kiristaanaa saamanii mana ijaarratan, beeta kiristaanaa ijaaran, isaan laalee anis akkasan godha jedhee warroota fiigu. Har'a baay'een isaanii magaalaa Shangar keessatti ramadamuudhaaf fiigaa jiru. Ramadamuudhaaf jechuudha. Ramadamuudhaaf. Kana kaayi. Kanaaree kaayuun keenya. Kaayuun gaafii keenya kanaa miti. Kanaaf wal dura dhaabbannaa jechuudha. Hin danda'amu akkasitti hojiin deemuun. Kanaaf kiristaanonni tokko tokko ijoolleen gariin keessan miisejjinaa barreessaa jirtan hubannoon keessan hubannoo gaarii qabdu. Barattoota sanbataa sirriitti cimsaa, hin sodaatinaa, tokkummaa keessan cimsaa. Warroota saba garaagaraatiin adda nu baasuu barbaadu fuuldura dhaabbanna. Nuti ijoolleen Oromoo fuuldura dhaabbanna. Hin danda'amu. Wangeellis nuuf hin eeyyamu. Kaayoo mana kiristaanallee miti jechuudha. Abbaa nuuraa madame wajjin teenyee wajjin mari'annaa rakkoo mana keenya keessa jiruuf furmaata hin barbaannaa. Abboota ilaalcha fooniitiin deddeebi'an immoo ilaallee boodarratti marii taasifnee yoo kaayoo wangeelaa san kaayoo ergama duukaa bu'ummaa san bakkaan hin geenye nurraa kaasaa jechuu hin dandeenye. Nurraa kaasaa jechuu hin dandeenye. Mirga jechuudha. Harrakkoo Arsii Lixaa Shaashamannee keessatti beeta kiristaanii baay'een isaanii cufamanii jiru. Luboonni 60 ol hojii gallakkisanii manatti deebi'anii jiru. Manni kiristaanaa har'a cufamee jira. Cufameera. Har'as abboo waan uummanni hin barbaanne humnaan itti fiddee yoo ta'e beeta kiristaanii haa badduu hin dandeenyu. Nu nama muufachiisuu miti. Nu nama gochuu waan akkasiiti miti nuti. Afaan Amaariffaatiin illee Oromiffaatiin illee wal faana haa deemudha tajaajilli. Sabni biroo iddoo jiranitti illee afaan saba saniitiin. Oromiffaan kan leenjisu, Amaariffaan kan leenjisu, Amaariffaan kan qaddasu, Oromiffaan kan qaddasu wal faana paralaalii oofuu barbaadan nuti. Malee adda baanee fiiguun kaayoo keenya, kaayoo kiristaanota akka hin taane warroonni fedhii siyaasaa raawwattanis hubadhaa isiniin jechuun barbaada. Ani kiristaanadha. Amantaan koo Ortodoks
tawaahidoodha. Warroota sanyummaadhaan adda nu qoqqooduu barbaada waliin hariiroo hin qabu. Ijoolleen Ortodoksii hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti cimaa dhaabbadha. Amantaa keessaniin cimaa. Waaqayyoon nu wajjin jira. Kaayoon kaaneef kaayoo sirriidha. Mirga waaqayyoon nuu kenne gaafanne. Mirgi waaqayyoon nuuf kenne kun immoo deebii argachaa jirra. Deebii kana immoo deebii hanga dhumaatti argannee akka itti gammannuuf cimnee dhaabbachuu qabna. Tokkummaa keenya eeguu qabna. Sabaa wal fo'uu hin qabnu. Sanyummaa keessa seenuu hin qabnu. Fedhii dhuunfaatiin gaggeeffamuu hin qabnu. Wanta dubbannu hundasaa madaallee dubbachuu qabna. Akka nutti dhufeen haasa'uu hin qabnu. Kadhannaa taasisuu qabna. Sooma taasisuu qabna jedha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Uummata keenyaas biyya keenyaafis nageenya haa buusu. Bara ittiin sagalee waaqayyoo itti lallabnee hoolota waaqayyoo baddeetti deebifnu nullee immoo gaabbii gallee kabajamaa ulfaataa dhiiga